Shakkamtu dah jangan tu ada kosong ni. Tarkir rasi fuudhanii tar. Mana ada guddataa dhuftu. Warri ammoo warra eegutoo achi jira. Shaajira ka ajaa'iba. Achi keessaa tokko mataa sii qabsiisee fiduu danda'a rakkoon hin jiru. Maqaa kiyya gubbadhaan baay'ee wanni dhaanii biraa miti irratti haa barreeffamu. Maaliif? ምንድን ነው ወኖ ወይስ የትሞት ቃማ በር egaa irratti jechuun wanta tokko qalamaa jira qalamaa har'ee sani maqaa kiyya gurguddatu qubee gurguddaan irratti haa barreeffamu. San booda walakkaa baalee irratti gootanii bikka seenaa qabeessaa geessanii footoo kaasan. San booda footoo barbaaddeetiin. Profaayila godhadha. Bikka seenaa qabeessaa. Sangaa sii bitame kana eenyu qallaba? Rakkoon jiru nama qallabu ni goona. Garuu bikka seenaa qabeessa ta'uu qaba shi. Eessaa? Baalee keessa bikki seenaa qabeessa hedduu jira. Achi biratti namni qallabu kun eessaa dhufee sii qallaba eessaa beeka? nama gootaree ati maal tokko qabu. Ammaan nageere asii bitee naan sii bitee. Okko yoom gootaan qabsitti ni tura kana godhaaf. Nice simple. Dhagaa irratti sii fe'ee sii arguu hin danda'a garuu qallaba dandeenya. No waa hunda siitu godhaan wata keessa hin jiru. Kalarii kam feeta? Ifan faamilii fayyaa wajji mari'adhu. Rakko. Family waliin bara. Adii irraa duuba ni beeysa maqaan kiyya ni beeksisa. Adii ta'uu qaba. Yoo sangaan adii ta'e yoo. Gammoojjii teenya sangaan adii baay'ata san irraa nuuf sangaa boronaa horii boronaa kana jira baay'inaan nagan dheeratu kun. Adii. Biyyarraa waliin biyya teenya makiina 18 baha waran bara. Adii haa ta'u. Adii. Sangaan adii. Haramni itti sii dibanoo. Diimaa haa ta'u. Adii oo. Re'eelee adii baay'ee qabna garuu. Hin fedhu re'ee. Goot jedhanii yaa ni beeku garuu amma gurraacha. Gurraacha wayyaa. Gurraachi maayini gurraachi warra waa fidaa akkana gurraacha kanaan jedhisan fakkaata. Samii gurraacha akkam jeen poosti godha feesbuuk irratti yoon poosti godhu waan biraa fakkaata. Falfal. Maatii baala fi sangaa gurraacha dhaabbii naan jaani yoo ta'u. Abbaa adii haa ta'u. Sangaa gurraacha qabiifis siin jedhani. Wanti adiin bareedaadha jechuudha. Wanti adiin bareedaadha. Sangaa adii. Qalama baantanii. Qalama gurraacha wayyaa. Qalamni gurraacha wayyaa. Bakka fixadhee fi misiraan lubbuu. Bakka rakkoon hin jiru. Kaayiroo si erga suuraa jala kaasa. Dhugaa rabbi jee. Maqaan deebi'amee dhufa kaa. Fi'amee maal dhufaas fi'amee dhufaa jettama maqaa rabbi. Waan an jeen gootu. Okkoo siin jedheer. Hin bitamu. Fi'amee kaayiroo fatoo jala kaasa. Footoo san sapiraayiz na goota asumarratti. Uumatumarratti. Fi'amee dhufa siin jedhe. Maaltu fi'amee dhufa san? Eessa dhufa? Kaayiroo dhufa. Ammaanitti godha? Fatoo jala kaatare. Innaa lillahi wa inna ilaihi maaliif jechuu akkana jechuun subhaanallah. Hayi footoo jala kaataa hayi maal yoo? Hayi takkaa sangaa harkitee hin beektu siin jaanii? Hayi maal jechuu? Inna ati ka sangaarra maqaa kiyya katamaa hedduu. Fedheeti gaanaatu fedhee. Maas ulfaa. Akkana naaf ibsitee qalama hunda laalladhee sangaan barbaadu hunda laalladhee fi kaansar Garaa qabdaati. yoom dhufte ati? Na feesis. Yoom dhufte yoom takkaas bulee beeka. No amma akkamiin hin goota? Yoom takkaas bulee beeka maatishaa. Qaamaan as jira malee yoom takkaa qalbiin as bule.
Okay. Hayyee bakka baaleetti maqaa kiyya wanta godhamu qaba. Ambar dhaquu baadhilee maqaa kiyya baalee keessatti sangarratti haa barreeffamu jechuudha. Marra ko bare anu gala jira bale yo taate ana tasarra fanni fate balen keessa naannaan maqaa kee. No, qabalee fi mazzagaajaa gaafa dhuti maqaa kiyya xiqqishoo takka maatii orroo jedhu baaleetti Haro wara barka salat ni robe. Chomlo. Kantiibaa Roobee akkana warra achi itti gaafatamtoota gaafadhuuti. Sheek Roobee ergii. Sheek Roobee studio isa filafi taapella wayana. Pooster maanqa kanarratti maqaa kiyya barreeffame akka baaleetti dhaabbatu hin barbaadinu. Bakka rakkoo hinjiru studio isa filafi itti fatote noonnoo dhaabe taapella dhaabe haa qabu. Eenyu? Sheek Roobee. Ittim. Baale ma hayyu bidiyar. Gara arsii karaa shaashamannee kana gubbaarratti wayitaasi gara baale karaa qajeelu san achitti illee tokko dhaabatu qabu ijoollee arsii baratti himaa shaashamannee gabbahiinsa. Bahiinsa shaashamannee seensa gubbaarratti dhaabatu qaba taappellaan kee maqaa rabbii. Maqaa rabbii jettee bar. Tokko. Yoo kana godhu qabda bakka. Bineensi caalmaan rakkoo qaba. Iddiyee soddaan kun. Yaa kana godhu qabda bakka waan biraa dhiisan gaa maal hafuudha. Oromoo galchinee gargara arsii simatuu qabanii jiran taappellaan dhaabatu qaba arsii adda abbaa achirraan dudura asirraan asallaa roobi achirraan gattarree guddaa asiin ol deemnee shaashamannee achirraan haga hawaasa billa arsii mara keessa achiin gadi buunee gara gammoojjii baale arsii agaafaa gaasara achirraan jaa. Maali diina kana barbaadu lakki. Laaqallaqamuu qaba lafa arsii tana mara keessayyuu maal jechuun. Lubbuu wayiitu jira. Nageenya kiyyaafis gaarii miti akkasitti. Yoo akkas ta'e waa'een 4 kiiloo seenuu deemutti fakkaata mootummaan. Maakiin kan ta'e bari akka qabsootu. Wallaahi kunoo shiif ijoollee shiif himaa jiran asallaa ana dhaaba jedhe tokko as keessa. Waa'een 4 kiiloo seenutti fakkaata. Waan suuraa bichaan arginaa asallaa kana dhaaba jedhe tokko as keessa. Nageenya kiyyaaf gaarii miti bikkuma takka qofa godhama. Shaashmannee bahiinsa gubbaa kunoo ana tammashi jira jedhe. Roobe ana dhaabe jedhe kunoo laal siin jedhee bar shaashee na dhiisnaan jedhaan. Seenaa kutaa tokkotti hin dalagamne dalagamu qaba baay'ee. Arsii roobe sirka tana dhaaba laal ijoollee onnee asaboo harreeyyuu wala ishee na dhaabanaan jedhe tokko kunoo dirree. Inkaan sanii dirree dawaallee deemnee dhaabna yaa. Baay'ee magaalaatti jechuun beeksisitti illee hasaasaan. Arbaa guutuu hawaasa hasaasa roobee. Dalagee gooticha baddaa baalee kabajamaa koo. Boqojjii dossaan katamaa lamannaan katamaan guddoon gabaan guddoon baalee roobee dossa jedhu asii dhaabna. Agarfa nadhiis aspaaltii achi gari shaffila natu dhaabanaan jedhe laal shaffila ganna yaachuu shaffila na dhaqee dhaabaa tokko kun nadhiisa na waasibsi shaakiyyaa. Yaa. Dhagee. Dambarii seensa dildila waabee laga waabee gubbarratti dha. Okay, amma baay'ee haasoo. Gawuu uummata biyya kanatti mooraalii majaraayyuu mooraalii barru. Barru uummata kana qabaachuun fikirii uummata kanaa. Bar fikirii malee jibbaan beeku manni kiyya kun maliyyuu natu dhaaban gindhiiri daawwa qaachan gaasara nadhiisnaan jedha dallomannaa shuub heeraro seensa baane diinshooyyaa achitti dhaabne seensa gubbarratti akka wayita paarkii namni daawwatu dhufumarti gootitti intala jaarraa abbaa gadaa jedhanii silaalanii taran. Tuh, diinshoo jechuudha. Haroo qofaa miti harka laalu immoo faranjiin illee dhufti warri fiisitii dhufee dhaabbata. Intalli kun qabsooytu jaarraa abbaa gadaa intala harargee intala Oromooti. Gootitti Oromoo jedhanii achi ilaalanii
Dura bahanii deemanii san booda leencaan qeerransa ofii ilaalan. Diinshoo keessa jechuudha. Gurguddaa. Amma jechuun akkatti mooraa inni fi gootee akkuma achiin hin banne. Guutuumoo laa ilaaha. Tarrayyuu Oromiyaa bira eessa dhayne beektaa? Maakii ati ganda kamii cirootti anaatu wanni ja'a. Najagas maakisha. Ijoolleen ciroo hin jirtanii baay'isawee dhugaa rabbiin dhaggeeffadhu. Kantiiboota cirootiin wal beekanii. Ani illee baay'ee biyyaan itti dhaladhee fi suuraa kiyyaaf kan kee. Naaman. Hin dhaabsisaan siin jee. Sanuu fuula rakkoon hin jiru na jagas an ka jedhe kanan kijiba tokkocha isaa mini an tarayyuu Oromiyaa guutuu waliin gahee guutuu maali Adaamaa Asallaa Arsii kana tarre dhis isoota guutuu na dhaabanaan jedhe ana waa si godha maaliif si garsiisa suuraa si garsiisu suuraa kiyyaaf san ta'e kophaa are difreetiin Oromoo kun dhaaba seenaan maal jetti beekta Minnesota raamteen dhaaba oh my god awwaan ilaaltoon nuti fakkaatu bara Magi. Abshaalota ko. Ansi jere asina ma qabsat toofaan jiru. Kuno ana. Mujao. Komantiin hin akkamte. Nageettu. Ni daga komantiin mana heedis bida. Sirrii jira kiyana jagas. Fayyada diqqaati. Guutuu Minnesota dhaaba jette. Seenaa namoo Minnesota downtown dhaaba jette jette. Sambira taree tokko difreetiin isaa kan ajaa'ibe immoo eessa jedhe beekta? 6 kiilootti dhaabanaan jedhamu. Laa. Guys, komentii sirriin jiru waan ta'eef ifeen bana komentiin. Waree nu bichisiiseedha. Kun nu bichisiiseedha. Komentiin mana kiyyaa maal ta'e xiqqaa tokko ta'e akka tokko ta'e. Laa ilaa. Anamma kaannin hojjetan irratti qaban. Guys, komentiin bira moo isin biratti isaa kanuma mul'atu jira komentii xixiqqaan taane. 6 kiiloo kanan na muddamsiise waraa onni na dhaabatti. Abshir. Ni bakiin waan takka si jawu. Naba. Laal. Sirrii jira. Amma fakkeenyaaf baalee midhamee. Finfinneetti. Oftee bakkantaa. Laal qaama dhaggeeffate. Finfinneetti amma hoteela tokkotti beelloo uffannee beelloo badhaasisuu uffattee sargii godhaa jiru. Sagaleen kee deddeebisu. Ammoo